يا بوليتي يا لك يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرولت. Halloo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Tiyyaa Shawuu nagaan rabbii guddaan bakkuma jirtan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa jirtanii an nagaa galata rabbii anajje entertainmentiidha nagaan kun qilleensa qaxxaamuree bakkuma isin jirtan isin haa qaqqabu isiniin jecha akkam jirtu nagaa jirtu an nagaa galata rabbii isiniin jedha bakkuma jirtanii hundumti keessanuu akka fayyaa qabdan abdii isinirraa qaba nagaa ta'a nagaa rabbiin nagaa isin haa baay'isu isiniin jecha. Ani hadda wanti mana Tiyyaa Shawutti argamee fi Tiyyaa yeroo dhiyoo keessa monitaayiz taatee jirti gammaddee jirti gammachuu ishee san ishee irraa qoodamuu fi gara mana isheetti argame jechuudha. Obboleettii teenya Tiyyaa congratulation baga gammaddee baga gara warra yuutuubiitti dabalamte siin jedha karaa yuutuubii keessa jirta garuu baga gammaddee monitaayiz taatee. Siin jedha dadhabbii hedduu keessa darbitee mana arabaatitti dadhabaa kaansan jedha dadhabdeetiin asiin geetteerta akkasumas hiriyoonni keetis itti dadhabanii waa hedduu keessa bu'aa bahii hedduu keessa darbanii si gargaaranii bilbila ofiitti gubanii asiin si gahanii jiranii isaaniinis baga gammaddanii obboleettii teessanii isiniin jedha. Akkasuma congratulation irra deddeebi'ee siin jedhee jira nafsee itti fuufii jabaadhuu hojjedhu. Waa hedduu sirraa eegnaa waa hedduu akka nuuf hojjettu abdii sirraa qabnaa gorsituu teenya gorsituu cimtuudhaati. Kanaafuu waa hedduu sirraa eegnaa jabaadhu nu hojjedhu jabaadhu kootu siin jedha. Hunda caalaa waa baay'ee sirraa baradha jennee yaannaa haala kee naamusa kee amantii jabeeffachuu kee waa hedduu sirraa baranna jedhee gara fuulduraatiin yaada waan ta'eef abdii sirraa qaba waan ta'eef hunda caalaa jabaadhu kootu siin jedha akkuma duraan jalqaba hojjetaa turtetti san caala fooyyessitee sirriitti itti dalaguu qabda jechuudha. Sirrii jirtaa karaa bareedaa irra jirtaa kana dhaamsi koo si'iif siin jedha haala hundumaa keessatti jabaadhuutii cimiitii hojjedhu cimtuu ta'iitii mul'adhu siin jedha. Jabaadhu siin jedha haala hundumaa keessatti akkasumas hordoftoonnii fi ishii hundumti keessanuu jabeessaa akkuma asiin geettan karaa xinnoo jalqabdee waan ta'eef karaa guddaa akka isiin deemuu dandeettan ammas isii gargaaruu danda'u isin waan ta'eef sheerii keessan laayikii keessan waan ta'eef ilaalcha keessan waan ta'eef hundumti keessanuu gargaaraa bira dhaabbadhaa akkasumas atis gargaarii hiriyoota kee Tiyyaa haala hundumaa keessatti hundumti keessanuu wal gargaaraa wal jabeessaa wal malee waan qabnu jedhamaa mitiire kanaafuu wal jajjabeessaa isiniin jedha. Jabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa Tiyyaa congratulation baga gammaddee gammachuun kee gammachuu kiyya irra deddeebi'ee siin jedha. Gammachuun kee ati gammadde jechuu ani gammade jechuudha. Baga dadhabbii kiroomii keessaa baate gara warra yuutuubii dalaguu kana dabalamte siin jedha jabaadhu yeroo gaarii siif haa ta'u jabduu teenya cimtuu teenya siin jedha yeroo gaarii isiniif haa ta'u baay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni Tiyyaa Shawuu jalatti argamtan hundi keessanuu akka nagaa qabdanii fayyaa keessanii isiniin jedha hundi keessanuu baga nagaa jiraattanii baga fayyaa qabaattanii hadda ammoo gaafii isin gaafachuu fi asmaan ammoo hajjee entertainmentii galatoomii jazakumullah khairan isin jedha obboleettii Tiyyaa dhuftee ammoo gammachuu kiyyaa nirraa qoodamu gatiif hedduu tokko si galateeffadha jazakumullah khairan isin jedha obboleettii Tiyyaa qaalii hedduu si jaalladha hedduu si kabaja obboleeyyan Tiyyaa hundi keessanuu warri chaanala kee jalatti argamtan hundi keessanuu naa galatuumaa jazakumullah khairan baay'ee isin galateeffadha baay'ee isin jaalladha isiniin jedha. Itti aansee ammoo Tiyyaanadha maal dhufte laata jechuun keessaniin oolu yeroo baay'ee sila uffata naqabu akkas godhadhee dhufuu hin fedhu odoo kiyya sila akkasitti ijaabadhee kan dhufuu fedha inshallah garuu duraaf yoo rabbi jedhe tunillee hin oolu hawwii qaba waan ta'eef amma booda inshallah akkanumatti dhufa malee
uffadhee diimaa bulee gurraacha akkasiin jiru amma booda gurraachuma kana yoo ta'e illee abaayamaa ammaaf garuu hin jijjiira hin jedhu inshallah illee abaayamaa bifa biraa uffadhee dhufa malee amma booda uffata hin taane uffata na qabu uffata akkasuma immoo rabbii kiyya waliin na buusu tokko faamii miidiyaa kana fayyadamuuni halaalii ni miti garuu haga rabbiin laafisee tokkooni biyya boon kennasi sirrii miti waan ta'eef haga rabbiin laafisee tokkooni anillee ufsataraa jireetiin abdii guddaa firra qaba inshallah ni jenni rabbiin kenna laafisu rabbiin keerra na qajeelchu rabbiin keerra na hajabeessu irra na haa tursiisu win kee ufsataruudha sinin jira namni waa nama hin jedhu abadan hinuma hin dhabamu garuma Ya buletiti ya daga ya bulesa biyya duniyaa yeroo gabaabdu laaftesa arra